Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kootu warroota amantii biraatiif ashamaa qabu na jira jirtu bakka jirtetti nageenyi rabbii sin faanaa jiraatu annagaa kooti galata bakka jiraatan hundumti keessan iyyuu sin jechuun barbaada kutaa fi amantii gandaanii waliin qoodinaa yuutuuba kana sabiskiraayib godhaa sin jechuun barbaada warroonni gootanii jirtan immoo galatoomaa sin jechuun barbaada galanni keessan bilisummaa haa ta'u bilisummaa wanti caaleen jiru. Qabame jechuudha har'a. Mana namaa hin jira sana mana namaa yoon qabame rakkoon qabu. Maaltu naqaaneessa yoon qabame dhugaa rabbii. Wanta itti kan hatee dhufe naqaaneessa dhugaa rabbii biyyeen na nyaatte. Maqaan balleessitu deemtaa ati dhugaa rabbii. Kanan naqaaneessa. Biyyeen na nyaatte wallahi natti dhufu noon leessan godhe. Dhufte natti fakkaata biyyeen na nyaatte. Har'a mana intala jaartiin jira gubbaa. Fooqirra jira beektanii. Amma bakkee baatee uffatamee cinaan jetteetu bakkee baatee fooqirratti na ajajanii jennaani. Akka ittiin gadi baadu dhugaa rabbii yoo isheen natti dhuftes akkatti qabaddee gubbaa. Na jalaa sokossa garuu. Nama allaattum kanaafan fuudhe tusen nama allaatte maal gochiin fuudhan fuudhu dhugaa rabbii. Nama allaattu dodha killee dhaanuun buuftu dubartittiin. Dhugaa rabbii dhaanuun buuftu uffata na wiiccisiifatti. Waan illee na hojjisiifatti na waamte fooqirratti. Ilma jaartiitu fuudhe. Waan illee na hojjisiifatti naaf allaattu homaa waan nyaatan naaf allaattu dhugaa rabbii bagan fuudhe bagan fuudhe. Umna kootiin wallahi mana qulqulleessee nu fuudhe. Maal rakkoo maalii qaba? Qobboo baajalan keedha dhugaa isheen dhufteen sokossa garuu hin ka'u lafa wallahi yoo isheen dhufte asumatti na doodee ta'an nu ka'u. Miilla koo fuudhee hin ka'u asii. Akka nama obboleetti kottaa sootti sobee silkii haasaa qaasunitti maalan godha. Seexanni kun yoon baate yoomitti baatee dhufte gadi hin teessu. Yaadoo. Ani sila maaliifan dhufe beektuu? Ayyuuni warqee gurgurteedhani beektanii? Ayyuu warqee gurgurteedhani. Kanaafan dhufeeni mucaanii rakkoo keessa jirti natti fakkaata. Sa'idoon illee rakkoo keessa jira natti fakkaata. Silaa warqeen hin gurguramu. Warqeen achumaa bitamee Sumayyaan immoo warqeetu kan koo hatame. Sumayyaan kan koo hateetu Sa'idooni warqee kan koo hateetu fuudhee ayyuu dhageessee fi silumayyuu quba wal qabu jetteetu balaa buusaa turte beektanii? Amma chumaan kee gaabbee mucaan amansiisuudha itti warqee kanas hin barbaadu jetteetu dhattee gurgurteedhani kaleessa riyoota isheetti laatteetu dhattee gurgurtee jaartii oosheetii fi obboleettii ayyuutti natti fakkaata mucayyoo bareeddu tokko amala qabeettii tokko jaartiin ooshee qemqameetti jaartiin ooshee isheen sun suutume wayitti dhugaa yeroo dubbattullee haasaan seerraa bareeda yeroo haasoftullee amala qabeettii tokko. Jaartini oshee akka uumu oshee godhatti oshee akka inni godhatu. Haadha roobii de waraaba of rukutee of ajjeessa gateettii kanaan. Isheen oshee jaarsumatti baate. Of reebdi jechuudha gaafa biidoo waraabdu akkana ta'e akkas ta'e akkana goone akkas ta'e oshee akkan ta'etti. Mucayyoon gaafa biidoo waraabdu garuu na argina na arrabsitti maal na arrabsitti adusee arrabsa. Yaadoo. Amma kisaara keessa angaleessa gaafa isinii mubar na namantani bar ani waan dhugaan dubbadha waan sobaa hin dubbadhu waan dhugaarratti hundaa'een dubbadha gaafan jedhu na namantanii jechuudha. Argitanii jirtu bitire? Warqeen gurguramtee jechuudha. Warqeen immoo kan Sumayyaa miti. La achumaa bitameedhani warqeen Dubaay marra dhuftanii
Maani barbaade tireebu jabbaaseetii ka'een sirreessee dhufamee bacha. Lakki wallahi madaamin hin duune achuma wanti baaru waani. Ijoollee natti tuma biyya nyaatte koyi kana keessa sirreessee dhufama kan dabadde har'a. Lakki bo balbal marree bamaara malee madaamin dhufte seebaan sila hugoo qaraqaradheen dhufe bakkeerraan kifiliisa gorfaa keessaan cufanne malee isa bakkeerraa qaraqareen dhufe. Akkasii yerootti isheen dhuftu jarasii rukututti cufadhe maal maaf cufatte jettu an kan cufadhe viidiyoo waraabufanii kana nyaachuuf ammalee viidiyoo waraabufanii rabbaasee nyaatu baga nyaadhe qaxxaab godhee nyaadha maaboo tokko kan inni dhufee amalosee waraabuu nan danda'a beektan ijoollee tokko nama arrabsaa furdina kana nama arrabsu ijoolleen tokko buqqee fa namaan jedhu. Buqqee maaree bagan buqqee ta'e buqqee adeen guddadee waa beeru garabbi kosii keenya keessa maasii keenya keessa buqqee dhugaa gaafa galuu isii waraaba dhugaa baqqan isaa addaan babaafne nyaanna waxii isaallee nyaanna akkasitti baqqan isaa murmurreellee nyaanna jechuudha buqqee nuti biyya keenya dhugaa rabbi buqqee hin nyaanna isatu buqqee na godhe jechuudha an argin biyya kaa dhufeen buqqee ta'e malee biyyatti buqqee na seete maa abbe sanuu gurbaadha kan buqqee naan jedhu. Bukkee waama tuffatamaa wayii sitti fakkaate waddii ta'e amma waddii ta'e dhan dhugaa qoo eeggati bukkee unan gaafadha biyya dawwalee sati bukkee kana tuffattu bukkee biraafu tuffattu wantis abbaan koo bade bukkee naan jette kanaaf fidee malee tuni barbaade viidiyoo dhossee waraabuu nan danda'a bara viidiyoo dhossee waraabuu nan danda'a maa hunduma keenyatu isin nattanii isin fuutanii madaamii jala ishee isin dhawwatti fuddaa nyaaddaa isheen maaliif isin dhawwatti. Don't akille tokko dhaanuun buuftu. Madaamin tokko dhaanuun buuftu. Garabbi don't akille amma madaamin mana kana namticha jaarsasee wayya malee namtittiin mana kana nama laattu waa nama laattu garabbi. La ani yeroo gadi boo peestaalii keessa kadheen gadi boo akkatti harka duwwaa gabbu'amoo maallan du'emoo nan argitu taanaan fudhadheen baa kaameraan jiru mana kana. Garuu wayitti kaa'anii jiru taanaan biyyee manna nyaatte dhugaa rabbii. Salphiftiyo maal rakkoo maalii qaba isuma viidiyoo kana waraabee viidiyoo koo harkaan hin qaanaa malee isa na ta'e nyaadhu hin qaanu baga nyaadhe hojjedhe nyaadhe otoo hin hojjenne ta'e hin fuudhu jalaan warabbii otoo hin hojjenne ta'e jalaan fuudhu baga hojjedhe tan jalaa fuudhe jechuudha maaliif naan laattu seen kaardii birrii damaalee namaan bitan isheen tola faranjii balleesse boo akkasii warroota ma buqqee ma furdate minaamin jettan baga kan furdate ana fooniif dhiigatti naa dabalama ora tokko sin jala dabarsa dhugaa rabbi amala keessaniif oofee ma sin jala dabarsa waan isin nyaattan kan koo garuun manaaf eebbisa inuma na furdisa inuma nyaadha inuma na furdisa antiqqeessu jechuun gaafan biyya galuun qaanaara malee isa dubartooti mandara keessaa xinnaa arrabsitu. Dikaa difti arabaa bartee dikaa difti arabaa kan jiru ka biyya kana shaqqallise naan jedha amma gaafan galee jabboota duukaa fi hoolota duukaa gaafan soqaa boqqolloo buna jala ciraa deemu buna funaanu isa ispoortii hojjechuun naqallisetu olii fiigichi bakki keessa naqallisetu dikaa difti arabaa dhabdeedha illee ruusii koo kuntaalaan bitadhee gala ruusii kuntaalaan bitadhee gala dhugaa rabbii kuntaalaan bitadhee viidiyoo isinii waraaba gaafan asii gabbu. Akkan hin qallanneef akka namni ittiin nan arrabse yaa rabbi viidiyoo waraabu gaafan qalladhu galee salphachuu deema barana yuutuubii makan irra ba'uun balleesse ijoolleen olii gannaa oofti dhugaa rabbi obaakooti biyyeen na nyaadha bitadhee nyaadha dhugaa bitadhee nyaadha kookaallee nan dhuga kookicha gurraacha sana isaan nama furdisaanii san dhugaa oolaa isallee nan bitadha dhugaa birrii isaa widdii dhalaata garuu amma gati qallaalee bitadha. Akkasii ani waa'ee isaa iddoo haasa'u dhufee dubbitti na dabarsitanii koomentiin taane barreessitanii tu olii ganna oofaartu barra sammuu na naannessitanii barra olii gad sammuu olii ganna ooftan ani waa'ee isaa iddoo dubbachuu dhufee isaa iddoo nama rakkina keessa jiran natti fakkaate zalgiin illee hafeega rabbiin egaa isaa gargaaru malee waan jennu hin qabnu waan dubbannus hin qabnu jechuudha. Du'aa godhaafi du'aa gonaaf malee waan goonu qabnu jechuudha. Akkas nyaata keessa waan argattan. Makana ma dhiisi makana naan jettan isunu makana ma nayna maka kon nayna